Shaaloo nagaan fi araarri jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota saba waaqayyoo chaanii yuutuubii keenya jalatti kan argamtan nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo. Ani obboleettiin teessan nagaadha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo yuutuubii ajaa'ibaa dhiifama. Biraankii ajaa'ibaa tan qabadhee jidduu keessanitti argame. Egaa waaqayyo gaariidha. Haala hunduma keessattuu gooftaan immoo akka sagalee isaatirraa akka wanta ulfina isaatiif hin taane akka irraa gorru gooftaan nu gargaaru. Egaa obboleettii tokkoon biraankii godhadhee tayyaade guyyaa har'aa kana hamma dhumaatti na wajjin ta'a. Sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Warri fireendii keenya hin taane immoo fireendii nuuf taasisaniin jechuun jaaladha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Amma dhumaatti wajjin ta'a. Amma nan bilbilaa fi waan isheen jettu immoo wal wajjiniin itti fufneetoo ilaalla. Nu wajjin ta'a isiniin jechuun jaaladha. Utuubii diraamaa baay'ee nama ajaa'ibu, baay'ee nama kolfisiisu ta'uu danda'a. Kan nama gaddisiisu ta'uu danda'a. Mee wajjin maalitti adeemna waan isheen jettu si waan nan jedhu sin dhaggeeffattu jechuudha. Nu wajjin ta'a isiniin jechuun jaaladha obboloota koo eebbifamaa shaaloo dhaggeeffadha. Ragoot. Argaa keessatti waan gaarii wayitanii Akkana budoo. Maal jechuudha galiitiin koo misiraachuu gammachuu miti moo? Waliin gallatte. Sinee akkana dhageessa isittan himaa. Obboleessa keetitti ni mujedhika. ከዛ አሱመን ታን ጀራኒ አኒ ሞ ገሌተን tokko wajjin bashannana አንቺ tokkorraa baay'ee jaalalirraa na qabe beektaa ma maar daali faano seenee gan jedhaan jedhika ከዛ ሰንቦ ደግሞ ትዩ ገሌቶ ካወጅነን በሸነና የሮት ገሉ ካትሞ ኮና ብይ አላት ገሌተን ገለው ሸዴ ማረኮ ቀባሬ ምስኪን ጀቹ ማረኮ ቀባሬ ማንደን ዳሙ Kuati, jechuun ani garuu iccitii kana sumattaan hime jedhika hin dubbatin ishii. Gaafa balte ol dubarsiisi bilbila hanganaa isa obboleessa keetti kennuudhaaf moo? Alalli kun waan nama goone qabu mitiire kanaafuu akkuma obboleessa keetirraa qabamee amma immoo biyya alaa kana erga dhufee obboleessa tokkorraa qabamee dhorsaatti waggaa 3 kanan wajjin jiraachaa ture. Kanarraan kan ka'ee baay'ee dhiisuufis baay'ee natti rakkate. Kanaafuu amma galuudhaaf guyyoota muraasa naaf waan ta'eefu galuudhaaf galeetoo jechuudha. Obboleessa keetitti osoo nimini isan jaaladhee dhorsaatti jaaladhe kana wajjin bashannanee takka akkas ji'a 2 saa ta'u ji'a 3 saa ta'u isa wajjin bashannanee booda mootuyyuu obboleessa keetiin galaan jira waan jedhee akka miiccitiin kanaa jechuudha. Jechuun jaalala maal gochuu hin danda'a. Jaalala waan akka sedhamu hin jiru beekee maal seena inni har'a si jaallatu kuni jaalala kee qabaatee osoo hin taane yookiin immoo birriidhaaf. Jaalala birriidhaaf immoo gaafa birriin dhume akkoo birrii duukaa madu beektaa? Nan beekee. Garuu immoo osoo waan fe'ee ta'e jechuudha. Obboleessa kootiif isa jedhu akkuma isa jaalladhu tan sis jaalladha. Akkuma si jaalladhu tan nama kamiyyuu jaalladha. Akka ofii keessanii jaalladhaa jedhanii waaqeffataniidha. Amma naani kan akka isaa yoomiyyuu hin argatu. Hangara kan isaa olii argachuu dandeessaa. Qabeenyaan kan isaa olii argachuu dandeessaa. Osoo jechuudha obboleessa koo ta'e isa jedhu osoo kan akka isaa kuni afurii shan kan Itoophiyaa keessa jiraatu ta'ee biyyattiin gara duubatti akka dandeettu fuulduratti malee jechuudha. Maaliif alfaan saba kana beeku jechuudha. Kana ta'eef
waan karaa si baafne waan siif hin taane. Jechuun dhageessitani maa? Bareedina caalaan ta'e isa duukaan ku'inii si jechuu barbaada. Bareedallee jechuun obboleessiin amma wajjin jiru kuni qomaxiillee akkuma obboleessa keetitti diimas miti garuu odoo diimaa akka chaayiraa kana ta'e haa ta'u garuu diimas miti akkuma obboleessa keetitti magaaluma jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee obboleessa kana wajjin dhossaatti erga jiraachuu qabnee waggaa 3 jechuudha. Garuu mootuyyuu birriidhaaf akka nan jaalanne bareen jira jechuudha. Adda baaseen bareen jira. Kanaafuu akka inni birriidhaaf hin deemne argee bakka garmaleen keessaa irraa qabame anillee. Obboleettii koo hin gowwoomin. Maaliif? Inni maalummaa kee sin beekne. Amala kee yookaan masmaruma waliin haasofteef silaalee sin fuudha wajjin jiraannatiin jedhu isa birrii barbaadu yookaan faayidaa sirraa argachuu barbaadu malee jaalala dhugaa si jaallata. Eeshi. Amma dhaga'e kana siin jedhu. Inni irra gubbaa kee bareedina bifa keetii ilaalee yookaan birrii kee ilaalee qabeenya si jaallatu kuni. Gaafa birriin dhume immoo itti akka baasee gasi darbu beeku. Buleessa koo ta'e eenyumaa ol akka eenyutti tayyaalu. Darajeen barnama yoo arrabsan bargaarii godhee deebisuudha. Amma kana namni addunyaarraa yoo arrabsitaniis yoo ati bifa fuula dhibba shifatti baddee laalti bar ulee sitti fudhata. Inni garuu nama ulee itti fudhate nama jecha gaariidhaan deebisu. Kana sila ta'eedha kunis hin baasu. Ageessayii. Bifa isaa kan bu'ini. Dhaga'iika. Ani sukkoo obboleessi kee akka nama gaarii ta'e nan beeka. Namni kan darbe kan hin yaadanne kan dhufu hin beeku jedhamtiire. Obboleessi kee seenaa baay'ee akkanaaf oole ani beeka. Nama gaariis akka ta'e ani beeka. Garuu immoo isa dhiisuuf osoo hin taane kana wajjin xiqqoo deddeemee babbashannanuu barbaadetan. Kuni kanina makiinaa kooksisi ka'ee si bashannansiise dabalata. Kuni kan makiinaa kooksisi ka'ee si bashannansiisu kun gaafa birriin kee harkaadhuma gila irra ga'ee achirraa gasi dabarsee akka deemu beektaa? Baadde baankii egaa santaree inni nyaatte qaba. Inni kun immoo jechuudha inni kee nama si jaallatee walitti dabalamtan qabaattes abdees waan feetes taatu isa karaa sirrii karaa ishee qajeelaadhaan ishee qajeel. Anan bakkoo maal seete akkuma obboleettii kootitti asiin mari'ate obboleessa keetiif akka dubbattuufani. Kanas amala kanaatis sitti maan jira bee nama gaarii akka ta'e. Gaay? Walitti qabna seeteree onni isayyuu mirga hin qabaan immoo. Oduma heerumteewu obboleessa kiyyaatti jedhu. Sisa yaada akkuma inni daa obboleessaati sana ittidha. Ani akkuma itti jaalladhu sis jaalladhu dhugaa waagaa dubbachuu jechuudha nama kamoon akka kottanidhaadha. Kan akka bifaan tasaa oolii hin argan isa caala bareedu jechuudha. Kan laalanii lafa laala. Amalaan garuu amalaan ta'e hojii dhaltee kan akka isaan argan. Kan akka obboleessa keetii moo? Laal kana nama jaaladhe kuni qomaxiidhaan akkuma obboleessa keetis ta'uu danda'a. Bareenni isaatillee bakka ukkuluma ta'uu danda'u hin beekamu garuu amalli isaa daali. Obboleessi kee walakkaa isaatu hin gahu. Qomaxiis kan isaa waliin argan dheeraachuu. Bifas kan isaa waliin dheerinni keessan keessa namummaa keessanii haa ta'u jedha sagalee waaqayyo. Garuu bareedinni isaa kan akka darajee yoomiyyuu hin argamu. Bareedinni keessaa jechuun maal jechuudha? Maali mirga hin qabdu? Garuu immoo kana wajjin takkaa bashannanuuf ani. Maali? Biraanki miti bee waanuma si jaalladhu dhufan iccitii qoftitti ma. Kana heerumanii kan
turanii kanatti deebi'an kana keessaa qabu. Ani kanan beeku abbaa warraa tokko ta'a jedhe malee. Jechuun dhageessai wajjinan bula'uma siin jedhe amma yaada wajjinan bashannana siin jedhe be. Yoo barbaadde maan bishin si bashannansiisa bashannana yoo barbaadde maan rakkoo qaba kan barbaaddes bashannansiisuu danda'a. Kanarraa hin qabamee siin jechaadha be. Arabaafis calleende kun seeraan ammaffasi seeraan osoo abbaa warraa tokko kanarraa naqamee jaalalli isa wajjinan jiraata jiru. Halli walli kana bada seeraan argaa. Amaaranya asaartamoo kalli balleechuun maal jechuudha? Amaaranya asaartamoo kalli balleechuun maal jechuudha? Afaan Amaaraa fakkii jarruuti kenne. Dhagaye isuma dhugaatis ima jechuudha. Nakkaaftuu osoo hin taane ani darajjeen obboleessa koo ta'eef qofaa miti. Nama biraan soo ta'e falmatti kan dubbadhu jechuudha. Ofirraa ukaasii dubbadhe ati sanaaf obboleessidha inni sanaaf obboleessa. Garuu immoo namni yeroo ammaa kana jechuudha keessattuu yeroo zabana nuti keessa jirru zabana dhaabeemu zabana maalii kan jedhan kana keessa wanni kun yoo akkuma laale jarqii faashina dhufeetan ishee inni fudhatamaa inni har'a si jaaladha lubbuu tiyya onnee tiyya tiruu tiyya keessa tiyya waan hunda tiyya asuma sawaa jedhe kan gaggabanii dura hin haflee dhugune gaafa bira geesse immoo si gaggabsaa jedhame gaggabsuu bichaadha osoo rafin bultansi maalaas jaalala isaatirraan kan ka'e jechuudha ka jaalala isaatirraan kan ka'e osoo rafin bulamoo isa maal barbaadu gaafa birri eessatti asi beeku rafin beekadha as hin beeku soo sila kana ta'eef immoo waaqayyo isa warroota kan akkanaa yaadaniif jechuudha waaqayyo sana qajeelchu jechuudha jaalladha onlaayiniin kama onlaayinii haa ta'u kuni dhalli walii jedhi darajjee keeyyinee qondoo jedhi gadi poolisinaan Tole gooftaan kooti haa eebbisu. Anuu nan gaabbe kanan iccitii koo sitti madde. Anuu gaabbe kanan iccitii koo sitti madde. Anuu gaabbe maal gaabbe tara kun gorsa kan gorsa. Anuu iccitii ta'ee osoo hin taane yookiin immoo obboleessa koo dhiistee na biraa jaalachuu ittiin kanatti obboleettiin koo tokko jedhee himuuf osoo hin taane anaan bakka gorsa ati iccitii kee laafittee jirta sila ta'e iccitii kee kana bu'aane nama biraatiif ooluu osoo hin taane suma akka gorsaatti kanas si dhiyeessine ana obboleettiin kee ka'e. Jechuun ani immoo takkaa wajjin deemiti deebiinaan jetta seetan ati immoo asumatti murtee na gabaabsi taare. Ani kan wajjin deemanii kan beeku wajjin deemnaan kun maal si godha seet amma dhagaadha. Inni duraa sun wajjinis deemu karaa birrii asii of fuula akkasii dhuufneetti naanni ishee gadaatti sirri inni kunoo fuudhee siin deeme kan yaada gassigatis duraas deemu. Jisaa bilaa shabadde ka akkas taana. Kanaafuu kaamaa irra kan dhibatti jedhin siin jedhe. Amma kananii fi akkanarraa fayyaa kee eeggamaa. Waan tokko sitti mu'i. Biraan kissi godhe. Biraan kissi godhe. Mee amma daawwattoota kooti maal jetta? Maal jechaa arginaa? Daawwattoota kooti maal jetta siin jedhe? Maalitti? Kanan biraan kissi godhe kan? Lubbuu Firaansi na goote? Meembe. Biraan kistee taasisuu waan ta'e? Jaalalli ollaa qayyee dhufu ollaa dhumarratti akka dhufu beekaa. Jaalalli birriidhaan yookaan qabeenya irraa dhufu gaafa birriin dhufte immoo akka dhuftu beeki. Yoo jaallatte tokkicha isa qabeenya isaa filattu osoo hin taane isa bifa isaa filattu osoo hin taane isa dheerina isaa diimina isaa gabaabina isaa filattee osoo hin taane namummaa isaa amala isaa maalummaa isaa filadhu jaalladhu wajjin jiraatu. Waan kana jedhudha.